Hello, Rosa. Yes. Maaliif Raawul siif mana akka jirtu maaliif natti himne? Inni garri bal'aan mana ciisicaatiin uffata jijjiirrachaa jira. Mana jirti moo? Waaqayyotu na baase. Caaltuun gaafa natti himtu sababa barbaadeen deemeen. Si nagarre miti garuu? Eeyyana nagarre. Gaariidha. Maal jette caaltuudha? Hiriyaa tokko balaa konkolaataa irra ga'e jedheen deemeen. Haa ta'u waan hundumaaf iyyuu manarraa fagaadhuutiin eeginaan dhufa. Akkas taanaan inni sintala isaa ta'uu waan amanee natti fakkaata. Moo sumatu rakkina keetii jedhee dhifama gaafate? Lakki. Siinaan baay'ee keetoo jaallata. Keetoonis baay'ee jaallata. Olii san irratti immoo akkam ishee jaallattu akka isheen qabdu sitti himuu hin danda'u. Akkas taanaan araaramta jechuudha? Anillee guutummaa guutuutti dhiifaman godhee hin jiru. Inni garuu akka dhiifaman godhuuf barbaada. Garuu Raawul hanga yoomitti haala kanaan kan itti fufu? Anas bitaa kanatti galee sana. Garuu somna dhugattee akka namni hin beektamne? Dhugaa keeti. Maal godhu? Ittani mayyuumuun jedhu. Wanti danqaanatti ta'uu dhabamu. Ani garuu akka kiyyatti dhugaan jiru ba'ee waan dhufu kamuu fudhachuun wayya. Akka baasa mar'ummaan koo na gube. Ati immoo qullaa dhaabbitti qullaan bistee mar'ummaan isaa naa gubda. Ani immoo kanan barbaada. Gaafa sana maal jedheen sitti Iyyeen abbaasaa nyaata. Yaadataa yeroo abbaan qajeelaa hospitaala ciisan. Yeroo sana ani ifa tol beellamnee turre. Ati garuu beellama keenya dhiistee isaanii nan deemee dubbisa jettee eebba kaadhimaa kee irratti kana ta'a. Kaadhimaa? Maal jechaa jirta? Siinaan bari yeroon isaa fagoo ta'u iyyuu malee waa hundumaa na yaadadha. Sana irratti immoo siinaan hiriyaan koo obboleessa kootu eebbifamaa mana dhufte malee naan jennaan mana wajjin hin deemu. Kun rakkoo maalii qaba? Hiriyaa kootu eebbifama. Yoo xiqqaate eebba deemuu kee amantee jirta. Ani garuu suura atiif inni waliin kaatan argeen jira. Suuraa maalii jettaa? Waaqoo koo. Bilisa argitee beektaa? Daadaa Mool handhuura magaalaa Adaamaa irratti simboo guutuun fedhii keessan hunda guutuuf kan dhaabbate yeroo keessan qusachuuf dadhabbiin mallee hambisuuf Daadaa Mool. Galma walga'iif walta'ii hammayyaawaa. Kutaalee ciisichaa dhuunfaa fi maatii. Reestooraantii, hoteelaa fi kaaffee, mana daabboo ammayyaa, tajaajila baankii. Buutikoota. Mana maxxansaa fi meeshaalee kennaa. Manneen suuraa fi kophee, dhannoowwan ispoortii, elektirooniksii fi isteeshinarii, koompiyuutaraa fi aksesarii, moobaayilotaa fi suphaa. Golawwan miidhaginaa. Golgaa fi minxaafii, kosmootiksii, sa'aatii fi xiyyoo ijaa. Daadaa Mool yoo geessan bakkuma tokkotti bakka hunda geessan. Hoteela Qiddusti Mangashaa Daadaa Mool. Waa'ee milkaa'ina koon jabaa isiniin jedha. Ija ishee keessaa ifa gammachuutu burqaa. Gatii isheen baaste tilmaamuun ni ulfaata. Dukkana sodaachisaa gara burqaa ifaatti jijjiirtee lubbuu koo boqachiisti. Ho'i jaalalaa kaasuu ishee keessaa madda. Miidhagina ijoollummaa ishee daa'imummaa koof wareegdetti. Raafama onnee ishee keessatti jireenyan qaba. Ituu isheen naaf jirtuu gadaanii hin argamu. Dabaltee akkanaaf jiraattuuf nan mo'adhaaf. Sababni isaas ani mucaa mo'attuuti. Gammachuu keenyatti kanneen gammadan haadholii keenyaaf kabajni haa ta'u. Sababni isaas isaan milkaa'inoota keenya. Baga guyyaa haadholii keenyaa geessan. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessara dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemnee kunoo jabaannee har'a geenye.
baankii hojii gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. All-like furniture Finfinnee jirra shaggar All-like furniture meeshaalee biiroo fi manaa bu'aawwan teeknooloojii jabanaa All-like furniture irraa manaaf bitannaan gammaddanii jiraachuu biirootti galfannaan gammaddanii hojjechuu hojii keessan milkeeffachuudha. All-like furniture sadarkaa isaaniif qulqullina umrii isaaniif jabina argaa ijaaf miidhagina yoo barbaaddan All-like furniture filattu akkuma maqaasaa isinis ni jaallattu. Finfinneetti CMC University Civil Service fuuldura Gurdi Shoolaa gamoo Itiyoo Seeraamik irra Piyaassaa Haaroon Taawur Boolee Bulbulaa marfata awutoobisii lakkoofsa 93 gamoo Qidduus Buzaayyoo jamoo warshaa Mastaawutii Fuullee gamoo Asaayyoo irra jirra. Meeshaalee feetan hunda gatii madaalawaan isinitti gurgurra. Yeroo dhiyoottis magaalota naannoleetti babal'achuuf qophoofneerra. Maamilummaa keenya cimsuuf immoo meeshaalee hundarratti persantii 20 hir'isneerra. All-like furniture. Dubbii keenya irratti waaqoo engaddas waan kana sittiin kaasa jedheen muddamnee gargar baane ariifannee baane waaqoo bilisee argitee beekta mee haala jiruuf jireenya ishee quba qabda maalirraa akka jirtu maal gochaa akka jirtu mee waa ishee natti quba qabda yoo ta'e ati gowwaadhaa siin jedhu Zubeda kanaaf jechuudha kanatti torbee kana akkasitti nagataa turte itti tolaadha waan qabdaati. Seenuu simiti riyaa qabattu malee kan naan jedhu bareedaa kan argannaan immoo wayyaa isallee afuura sanarraa moo wayyaa icciitii baastaa dhufeenaa afuura kamii Chukko Tinimne mo bilu dhiisi isheen callisteeti duri yeroo ijoollee ture jaalala ijoollummaa ani immoo hiriyaa kilaasiidha malee kan hiriyaa kiyyaa ture. Biloon garuu akka hiriyaa hin qabne timteeti. Jaallataa ni bilu. Mas jaallata? Lakki anuma qofatu jaallata. Callisi anu beeka. Ishiinis hin jaallatti innis baay'ee jaallataa. Maal godhu qaba? Jaalala isaa keessaa bahuudhaaf baay'ee rakkattee turte. Biloo ammoo sama naan jaallata. Inni naaf deemu? Maafanii naaf kana dhabuuf hin deemamoo? Lakki ammas qofan jaalladha. Inni amma bifti isaa yoo jalaa badee. Bakka si alaa badee. Otu dubbannu deemu jettumti mur. Akkasiina. Tokkitti nan qaburee akkoo kan aadaa asitti. Maal jechuudha? Biloo koomoo? Maatiitti mana bira darbee? Nama sirriidha. Anjira malee kophaa. Lakkoon qabu. Yookiin hojiin deemee gaadis? Riyaankii jiraame. Hin barbaanne rakkoon qabu bariyoota baay'ee jiru. Riyaankii baay'ee taphatti. Afeenuun baay'ee nama kutuutu. Baay'ee. Jechuun? Meerree namni dhufee nu gaafatu sun. Eenyu? Tole. Nyaata isaanis baay'ee gaariidha. Bunni isaanii keessumaa takkaffaa. Feenu. Akkamitti agartanii yaaddu? Baay'ee bareeda. Nama gaarii fakkaata. Amalli isaan jijjiiramu taanaan. Maaltu jijjiirra? Jechuun jiraatti. Amalli kan naaffoon moo akkamitti jijjiirra? Sababa dhugaa jetti. Mucaa kana fakkaattu argadhee moo?
billisee mucayyoo dura waliin dabarsitan yaadattaati. Yoo biyya alaatee teettee bilbiltu waa'ee billisee jetta. Asitti illee gaafa dhuftu waa'ee billisee jetta. Dhiiroo billiseen tuwaa si godhatte moo. Abdii muraadhu billisee yoo taate heerumtee jirti. Ilmoollee dhaltee jirti. Laali. Atiin kun beekamoo wallaala siinaa jedhu. Atis waa'ee billisee durii haasofta. Maal dura dhabame? Introduction to computer science. What is the term computer? We will discuss introduction to computer science and what is the main objectives of this course. The main objective of this course is one, in order to know and understand what is the term computer itself. Again, what is the term computer system. After we discussed on these two main objectives, what are the main parts or classifications of computers are also discussed here. We'll start introduction to computer. Therefore, what is the term computer itself? Computer means it is an electronic device that can perform both arithmetic and logical operations. Therefore, any arithmetic and logical operations can be performed by using this machine called computer. Therefore, computer have two main classifications. One, the physical parts, hardware classification. The second one is software classification. Therefore, what is hardware classification? What is the term hardware part of the computer? The hardwares are those physical parts of the computer that we can see and we can touch by our eyes and hands respectively. So these hardware parts have their own classification. Those are input devices, output devices, those central processing units, and other hardware parts are also classified into these hardware parts. What are those input devices? Let's will discuss one by one. Input devices are those hardware parts of the computer system that are used to insert data or instructions or other data into the machine by taking those data or instruction from the end users. The end users may be the users of that machine. Therefore, these input devices are used to insert the data and instructions or other implementation to the machine. barnoota keetii irratti xiyyeeffadhu waan dhiyeessamuu keessa baas billiseen heerumtee ilmoo qabdii jechuudha ga'e sani ala waan biraasii dabala waan dhikuu waa lama waliif haallaa uume halkan uumee guyyaa uume ifa uumee dukkana uume ji'a uumee aduu uume dhiira uumee dubartii uume jibbaaf jaalallee waliif haallaa uume maal ati jaalala malee jibban beektu jibbii dhiis mucayyoo maal si gooti billisee dhaawalta ana biraa babbareedamee qajjira sitti agarsiisa ofeeti tokko tokkoon filee bareeda gurraatti magaala diimtuu waaqo dhimmicha adabannee bakkuma argani tokko ta'a kaasaan sana salphaa miti wantan waggaa torba guutuu jiruuf jireenya koo waa hedduutti dhabeedha akkatti lafumaa kaatee yeruma tokkotti waan kana irraa fadhu naan jette akkatti waan salphaa sitti fakkaate sababni ani asii gara biyyaa iddoo maatiin koo jiran itti deemeef sababa jaalala ishiitiin yeruma tokkicha kee akkamitti wanta waggaa torba guutuutti dhabe haala jiruuf jireenyaa kootti dhabe yeruma tokkotti dagadhe salphaa sitti fakkaata salphaa miti ishiidhaaf waa hedduu ta'eera baay'ee sitti miidhameera sitti mu isa dhugaa tokko gaafa tokko sakandii tokkoof ishiirraa fadheen beeku wanta waggaa torba guutuutti dhabe haala jiruuf jireenyaa kootti dhabe yeruma tokkotti dagadhe salphaa sitti fakkaata salphaa miti ishiidhaaf waa hedduu ta'eera baay'ee sitti miidhameera sitti mu isa dhugaa tokko gaafa tokko sakandii tokkoof ishiirraa fadheen beeku ammaan ishii jaaladhu waan tokko jaaladhe waan tokko godhees hin beeku sirriitti ani ishii jaaladha
akkuma takka salphaatti ishii dagachuus irraafachuus hin danda'u. Tole boona erga yetti rakkoon qabu anis akkasitti haadallantuuf yookaan fuulli kan kee daqiiqaa takkaaf illee si mufachiise fuula keellee jijjiiruun barbaadu. Haa ta'u ammoo mucayyoon tun keessa keellee kanaan durallee ammas biyya laallee keessi miidhaa jirti. Waa hundaafuu akka sammuu tee gammachiiftuuf iddoo bareeda biraa mee deemneetiin bakka waan kana irraanfachuu dandeessu. Diqqoo bohaarsuu dandeessu. Diqqoo sammuu tee tana gammachiisuu dandeessu deemna amma beenuun ka'i. Hiriyoota koo baratanii iddoo guddaa ga'an gaafan yaadadhu baay'ee tokko hin jeeqamu. Al tokko yeroon qofaafuu taa'ee yaadu uumamuu kootti baay'ee hin gaafu baay'ee tokko hin jibba. Maaltu jira seete mooneeti? Rakkoo yeroo kamiyyuu si muddachuu danda'a. Garuu immoo rakkoo si muddatu sanaaf nama si cinaa jirutti himattee furmaata barbaaduu ni danda'ama. Yookaan garuu rakkoo uffata amanamummaa dhabuu akkasumas immoo abdii kutachuuf irree si saaxiluu danda'a. Mee yaadime olee nama amantii ofii keetti laatti nama jiruu kootiif naaf ta'a jettee jireenya kee hundumaa dabarsiteetti laatti namni akka kanaa gaafa nis biraa dhibamu maaltu sitti dhaga'ama? Rakkina amma kanaa keessa teesseedha iccitii kee kanneen ormatti baastee machuu dandeessu natti. Kana irratti immoo dadaan koo gaafa duute abdii kutannaa guddaa tokko keessaan galee ture. Garuu immoo Waaqayyoof haa galatu. Keetoon na bira jiraachuu isheetti abdii jiraachuu horadheen jira. Ammoo fi korrayyuu darbe keetoo qofan jiraachaa jira. Dhugaadha. Anis maaliifan kana si kaase beektaa mooni? Miira ani firan qabu, nama na gargaaru hin qabu. Jettu keessa akkaati baatuun barbaada. Rakkoo si muddetu natti miti. Ani irree hanga humna kootii sin gargaara. Ati yeroo hundumaa akkana gargaarteetti jira. Naan jiraadhatu qofa. Mooneeti. Orme. Teetoo rarraste moo? Eeyyee rafteetti. Araftu maal abbaashin. Yoo waaqni jedhamu waggaa dhufu mana barumsaa galti. Galatooma Orme. Maal abbaasa? Mana barumsaa galti? Mana barumsaa galti. Nageenyaati? Maal? Akka mana gadhiisanii baasite namni beekamu. Dhugumaa moonee? Maanatti nimne ati? Sanas ta'e kanas ta'e intalli ilma kootii mana kanaan deemtu. Jedheen ture. Harmee garuu rakkoo hin qabu. Yoo isin akkanas turuu barbaaddan ammas hin barbaaddan addana turuu hin danda'a. Akkas ilaa kunoo. Eessa deemtee? Kunis barmana isheeti. Dhiiga ilma kootii eessa dhadhi jetteeti. Harmee dhageessa miti bura akkan deemu. Nan beeka. Mooneetitti sii kennee raffata kee sii miccitee sii qopheessiteetti. Miti? Eeyyee qopheessee. Micciteetti? Ifama yoo hin dogoggore waan as gargaaran itti fakkaatetti. Ani kan siin jedhu. Maaluma ta'a gaaf tokko ijoollee kana callistee yoo dhiiftee ija gaariidhaan ilaali. Maal taateeti? Isheenis namatti du'u jaallatti. Daa'imni ishee dhala keeti. Maal ta'ame sammuudhuma qajeelaa yoo qabaatte ilma koo? Mee dhiisi. Ani kan hin jedhu. Ammamiif deemta jiru? Ati deemnaani tokko si yaannu lammatammoo qophaa keenya. Hojii miti yaalu? Bashannana magaalaa alaa ba'uuf jenna beeku. Bashannana maalii? Kaadhimaan koo maatiin isaanii sagantaa guddaa magaalaa alatti qopheessanii akkanumatti tolu sitti fakkaate. Sanarraan immoo irra deddeebi'anii na arganii akkam akka isaanitti na jaallatan utuu argite. Baay'ee mas jaallatan. Baay'ee yeroo deebinee dhufnu aru. Fidee dhufee mana kana wal si barsiisa baay'ee jaallatta. Asuma mana kana fidde. Sitti nafni. Badaan
si jaallatan jechuudha. Hin barattu silaa waan darbeerras. Kia? Kottu mee? Mootiin istoorii haaraatti kottu siin jedheedha har'a. Bilbilteettaa fi? Hin bilbilleef Roomaan boruu naan jettee turte bara. Irra deebii bilbileef mee? Eela, mootiin naguma? Galata Waaqayyoo. Roomaan kaleessa boruu naan jettee turte akka marrumaan dhufamoo? Tole ammoo man dhufa. Ammoo kottu naan jedhe. Qorra tokko naan kenne. Dafii deemtu. Deemnu kan ture. Akkam. Nagaa keetii. Fayyuma. Nagaadhamti. Nagaadhamti. Dirra kana nama. Akkamatti. Maali garuu fuula kirra dadhabbiin mul'ata. Lakkaan nagaa kooti. Hojiin seennee mootar. Ani irree reewu tokkoon asitti beellame. Asumaan immoo dhufee nagaa si gaafachuu dhufe. Buna dhugaa taphannu. Ana lillaa qana wanta hin nyaanneef boodarra nyaadheen sana booda buna tun dhugee natti tola. Tole garuu waan taateef tumnaan natti misiin jedheen ture. Ammarree fuula keerraa kan mul'atu rakkina qabaachuudha. Homaayyuu hin taane sin jechaan jira. Mooneet dhugaa jiru natti mi. Maal taateeti? Siinaanni walitti buute moo? Mooneet dhugaa jiru natti mi. Maal taateeti? Siinaanni walitti buute moo? Lakki waan tokko iyyuu hin taane. Garuu edda irra waan an tureef saniif jedhee mataan tokko na dhukkubeeti. Tole akkas taanaan laaqana nyaachaa taphanna. Achumaan buna kee dhugda. Sana booda mataan kee si dhiisa. Sididuu barbaadee miti. An boodarra nyaadhee sana booda buna dhuga rakkoon qabu. Moonni tole naa jedhe. Na dhaga'e kaa. Waan mataan dhukkubaa jiruufidhaan siin jedhe miti. Tole boru sanbata dura waan ta'eef hojii hin qabdu miti. Guyyaa guutuu hojiin seenu eeyyamsiifadheen jira. Kanaaf maaliif wal agarree tolaa kana waliin hin nyaanne? Hin danda'u siin jedheera bashoori. Maaliif silaa siinanis mana hin jiru kophaa kee mana teessee muka warra maaliif waliin hin nyaanne? Harmeenis qofaa waan ta'aniif yeroo manatti argamutu nirra jira. Hin danda'u. Moodee tole naan jedhi. Na didaa jirta moo? Na dhageessu jechuudha. Hin ta'u siin jedhee bara. Please moonee tole naa jedhi. Amalli kee durii sun ammoo yoo sun dhiisin jira jechuudha miti? Takka waan qabdi gadhiisuun jaallatta.
eenyutan baaristan beekaa kanaaf. Anu anguggugaa akka keetii. Tolinaa jette jechaadha? Mone. Maal isaatiin boosamu? Lakkeerme. Maal lakkeettituun si argu? Maal taate? Lakkeerme maal taate? Akkasumaan garaan naa hammaatti. Maal ta'e garaan si hammaatan tala koo? Bilu. Gaa'illee obboleessa keetii akkam nama inaafsasti fakkaata. Eeyyee akkamitti akka gammaduu taanu si argite. Mudannoon isaa waan akka taasaa ta'e sitti fakkaata? Siinaan beekee waan godhe sitti fakkaata? Maal jechuudha?